Jiinsa kayroo qabattee hoggaamee bulchaa jirtu sittiin fakkaatin. Umriin keenya hagaaf hin beeknu. Obboleessa koo qaali kottuu UAEtti fataa jedhi. Hoggaa 50 achi keessa nyaataa jiraachuurra uffataa jiraachuurra UAE keessatti hoggaa 10 utuu nyaatiin qullaa jiraachuu arge. Kanaaf dhaqqeessi fidee doktora kiyya affeeramtee jirta qaamaan si hojjetamuu fi paaspoortii kee qofanatti kenni biliis yeroo deebi'utti carraa kana of hin dabarsin kottuu fataa jedhi jireenya kee umritti qiyaatte zanaa jedhii jiraadhu achi deebii dhaamsa kooti boor gaaf tokko hoggaa 20 akka carraa biyya kana dhufte maana dhossite akkati naan hin jenne malee akkati hin dhufne nan beeka. Hay inna lillahi wa inna naqqa doktor Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maamota mubarak kana mana haadhati bayaa jiru Dubai nuti nageenya kenna dhufuu sodaanne. ay Biyyi kun biyya bilisummaati bar. Maal jechuudha? akka nama mana haadhaa dhiisee deemaa jirtan bo'aa jira barra abbaa giddii yaada walee mubee kottu faarmaasiidhaan jennaa wayii abbaa giddii baqqaanee waraqata eleelloo ebdi hunyaalloon jedheeni. Abbaleessoo haga jiraan nun beennu kottu atuu yookiin boossataa nageenya keetiifis gaariidha kottu. Kottu abbaa gadaa yeroo si waame. Miliqii kottu. Dubai jireenyi guddiidha kottu usinurra kiraan manaa qaali. Maaltu sin ga'e asitti biyya doolaara 50 baatii 5 jiraatamu kottu. Duniyaadha bar. Kaayiroon. Enuma ayyoochi nama maartaati. Dufaar taabi kun xiyyaara jirta kottu. Baa'u dufaara dhakeetti dufaaru beektaane. Asli emaroo kana keessa ji'a tokko jiraattee ol deebite umriin kan kee yoo xiqqaate hamata 10 ol deebe ol dhufa. Akkasii. Doktor. Waan xinqii jiruu xinqii sammuu kee keessaa baaftee gatta waan ta'eef. Doktor. Doktor. Mee wala ilaallu ka fuula ilaalime. Fuula yaaddoo malee rafaa jirtaree gaafa jirtu halkanii guyyaa leemirraa kaan wanno jettu amma eega Dubai jette keessumaa halkanii guyyaa waan rafaa jirtuuf malee yettara iyyamane malaa kan nyaatu. Wallahi geessi. Yaabee akka ayyaana hooseesiitu tan gabaa akka babar. Bakka dhiisi siiriitti hojjetamee abbaa giddi si jedhee dhiisi siin jedhee iqaamaa tola hojjetamee fi nan jedhee wallahi billahi wallahi iqaamaa oggaa lama tola hojjetamee nan Wallahi irratti qaraasiifnu sheekatti waamnu. Gaafa kaayiroo dhuftullee yeroo takka daqiiqaa 15 30 laayivii galii haa akkanarraa fuulli kan jijjiiramu. Sa'a 24 taraa takka hattuu qaba taraa takka marroo ta'a taraa takka geem sa'a 24 laayivii irra ta'a akkamitti fuulli isin huqqanne obboleessa. Okay ati sitti meera obboleessa koo ati yoo lafarra harkifamte akkatti numne nan beeka boo'ee dhuman dhaamsa siidhaa maara malee wasiyyaa gaaf tokko dhufuun kenna oolu maanatti himin akkatti naan hin jenne malee obboleessa koo ati siiriisti hojjetameera himeen kee duddubbee kee inni fuuyii jennaan siiriitti hojjetameera hin jedheeni. Kanas ta'e Abbaa giddii dhufuure. Wallahi kot eegaa. ji'a tokko yookiin guyyaa 15 kot. Sila Mubaarakiin isaa mana hiriyoota irra deemee viidiyoo waraabuuf jaarsummaa ta'u malee bakkee bashannanaa tokko deemuun agarree bar achi daarama keessa yoo almaare masanuu ol bahee motora yaabbatee daaraa keessa gangalanne bakka gaafa isin aruus baha haadha manaa keessa wajjin iddoo sanuu dhayne barbaada. Wallahi ka sana Inni deebiin jiru tokko. لا فيديو نركز جرا دكتور كيس أنا استقرسيس علي بيتا post የሚደረግ ቪዲዮ እና የማይደረግ በቃ በሸና ነው ያረተ ዶክተር ይገባሻል አይደል ነው በቃ በሸና ነው ያረተ ሰነው መተት ነገር ሲፍቱ አቢቢ ፈታቢ ተላ ረቢ ትከነተ ዶክተር ካሚቻ ትሙሬ ካሚቻ ላይ ካሚቻ ነኝ ገለመሱ ቢልፍ ተገል ገለኔ ቢተደል እኔ ራሴን ችዬ እመጣለሁ።
Ayyee. Yaa Rabbi dhugaa godhi gaa torbee tokkitti. Nutu sisi mataas. Torbee tokkitti. Jalqaba gaafa dhufu umulkeen hin geessina. Ittaanne inni Dubaay gaafa dhufe bakka abbaan giddiitiif kiyaarree masan deema. eessa bakki sun? Shaarjaa bakka halkan deema. A'uuzu billah. Bakka kiyaari kan bakka kan komiti achumatti kiyaari kennisa. Kiyaari. Wayyo doktor. Bakka kiyaari. Gurbattiin sun wallahi. Ay. Wallahi abbaa giddi laani dhageenyus. Kiyaaris nan dhagee malee argite laa. Inni ku kiyaaris. Kiyaar keenya ittiin bu'een please. Please nuti warri UAE namni nuti qoosan barbaadu. Wasfeen ganda siiti achi hin baatu ishii jettee hin baatu achitti lakkafamte siin immoo. Hin jaalatti. Gurguddaa yoo fuute si fuudheen deema jette ishiin jette. Hin jaalatti. Yaa. Duraan abbaa giddi wajjin deemnaaf abbaan giddillee eegamutti ijaarate na dhiise naan jedhe dhiyoo kana naa dawwale. Kophaa ta'e. Amma akka durii nan argattu siinis aqxaacaan jalaa jijjiire gun fuudhee jedhu amma dur akka fedhe natti qabatti laa bakki naan jiru gidduu gala bakka saniiti beekte. Asiin dhufti. Yoonaan didee taa'e asiin dhufti. Yoon didee taa'e akka waan namarraanfatee ol deebiti. Noosa wasteetu mana fuutee baatii dhumarratti. Amma akkasitti nan argattu. Amma mubaarakati waa faaxee wayii dura nama fiddee dhufaa jirta mokkoo makkee dhufaa jirta reeka gaaf kaanii. Qomuma koo dhufaa jira dhufu. Faaxee biyya kanaa akka yerootti hin kennamtu kana booddee na lubbuun jiru faaxee biyya kanaa akka yeroo deemtu hin jiru itti jedhe qabadhu sammuutti. Margi siin taane ree sooqiddan qabu maaliif si geggeessuu dhaban doktorri. Ashuttiin weewwana gaabbitee jirti nan deebi'a jedhaa jirti waan namni Dubaay hin qammase danda'e nama biyya biraan ta'u. Marqee jechuudha doktor. In ta'ee miti warabbal kaabaan takka marqa kanaas hin argine. Maal si geggeessuu dhabdere. Dhageeka nan nyaadhee dadhabee achi jechuudha. Baadheen muka saaneen baannee buna keenya aannan keenya baadhannee immoo gara mandara keenyaatti immoo gallee ati nyaannee namni sadii marqi ana qofaa hojjetame jechuudha. Nama sadii ga'ee irraa nyaannee. Ati maaliif nama geessitee dhayite fayyaalansaa barat? Nama geessee hin nanne manatti maqoo baadha. Mana koo yeroo dhanuyyi nama waamne malee. Oke, achitti nyaatanii diniin qorii biraatti fuutanii nama bira geessanii? Akkasi. Siingaluu. Achumaanii mana koo dhannee yeroo achi keenya bitus takka turree kan achumaa ijoollee waammannee dhufanii jarri nyaatanii silaa waamnuyyuu nama birdirsii jira suufa uffata ulfinaatu jira birdirsii jira. Birdirsii sana gargaaree hiikee natti ofiisu jedhan kiyyaa waame gargaaree hiikee narra buusanii. Birdirsii biddeen gaafuma dhayite uffatta siin galu muudiin ati abbaa manaati jechuu bar dubartiin birdirsii si binnaan akka arsiitit fuutee baate reet. Fuudheen galle asumatti ni ishee wallaahi. Amma fuutee jiraatte taaksiin achitti deebisi gaafa uffattu jaartii keetti uffatteetu wajjin rabta. Wallaahi fuudhee galaan jiru itti mi'aanu. Bakka 49 dabalee bituuree jennaan maaliif jette? Baabaatti ergina kan jedheen maaliif boosa sitti kenne kana baabaatti ergitaa naan jette. Ayyee gaafa wallaahi akkasuma jedhe gaafadhu. 49 maaliif jette? Baabaatti ergina akka ambite kana baabaatti ergitaa jennaan oh sorry jedheen anis muuditti naa galteetti lafa kaa'een deemaa jira. Faaraadhaa naan doktor tokko jedhe lammaffaan immoo maaliif hin geggeessine soogidda dhabee moo malqicheette miti? Akkami bakka amma siiteeraa dubbiin. Siiteeraa dubbiin amma garuu. Naa ta'e. Akkasi amaanaa kee balleessine wallaahi amaanaa doktoraati jette. Kunoo dhufteetti. Amaanaa doktoraati jette. Amaanaa si. Naa eebbisi. Baga nyaatte. Doktora. Biiftu. Muutii irra jirta biiftu. Salaamu alaikum.
Waalaikum salam. Akkam ooltan? Degaa fayyaa. Jirtu? Abbaa Giddii Mubee Doktor. Fayyaa fayyaa. Mubaarak immaan kee keessanii qabaa gadhiiftere. Akka inni deemuun nagarreen kun dubbisi guyyaa deemtu jedheen deemuun gadda guyyaa deemu natti nimne kaleessa raasalkeemaa deemaa naan jedhu. Akka deemummoo ammaan tan argaa reerpoortii keessatti duratti hin dhagaye. Osoo siin hin mari'atin deemaara. Dhokatee deemaara mee gaafadhu Doktor. La doktor nagaatti hin jennee jiru. La nagaatti hin jennee jiru doktor. Nagaatti naan jetti ka hamma haga reerpoortii seente nagaatti naan jetti anu kodheen gadda si geessaa siin hin jenne. Dhiifama guddaa isa kana tarii badii gootaati keessumaan doktorni waa dubbatu. Amma sa'aatii meeqa akkaata si dhugaa rabbi dhaamsa wayiillee wanta jechuun barbaada ukkoo an bar waan baay'eef si geessa siin jedhe si reessima. Dhugaadha naaf gala wallaahi. Nan dhufa giiftii koo keessumaan sitti mu wayyuu guyyaan dhufu bakka itti dhufuufi waan an dhufuufi. Ayi silaada dhaamsa namaa wayii na faageessitu jedheen ture. Dhiisita keessumaan haasofna kalaas. Naa si Eenyutti dhaamsa dhaabuu barbaaddaati? si abbaa Giddii hin jirtaa? Doktoraa fi ergitanyaan doktoraa fi rakkoo qabaatin abshir nan dhufaan. Wallaahi ramadaan dura. Mubaarak. Guyyaa shan booddee. Wayyee doktor. Silaa gabbara waan dallaalaa fidee dhufa qabdaa bar. Yaa wallaahi sirriidha. Gabbara kan kee. Wallaahi waa wayii qophaa'eera doktor. Waa wayii qophaa'eera naaf gala. Waa wayii qophaa'eera naaf galeera gaafuma sana. Bakka yoom deemtanii nagaa bakka deemtee bannaan. Kalaas bakka waan ta'e mana milaan jedhameera beektaa. Reef qalbii keessa na bu'eenis qalbiin qabu. Wayne Rakkoo qabu waan dhageessisaadha. maal jettan? Akka miree marti. Beektu isa kaardii qabdaa? Maal jette Mubee? Kaardii qabdaa? Kaardii kan ba? Kaardii qabdaa? Baalaansii moo? Baalaansii qabdaa naa dabaluutti. Siif dawwalaaye. Yeroo naa baate na wali bakka. Okay. Doktor. Doktor. Maal godhare uumaa gochuu hin dandeenye Mubeen gabbara fuudhee si galaan jennee waadaa walii seennee gabbara kan gadhiisee dhufe gabbara kan kee fudhattutti na araaramiin ishee.